warri bosona keessa jirtanii warri aangora jirtanillee ilmaan abbaa tokkooti ummata kana irraa dhalattan ummanni keessan jibbaa keessan hin qabu maqaa keessanuu hin beeku eree baqaa mi'aasaazanii maal wanni nagadiisu maal beeytanii ana hunda caalaa wanni nagadiisu maal ummanni kun siyaasa hin beeku jara hin beeku waan deeggaruu qabu yoo gibira fidanii gibira kafaluu qofa deeggarsa kennuu qofa homa jabiyyaaniin kennuu malee waa takka beeku tizaas kalaayinoo jennaan kennu ummata miskiina marfuu halqalam jedhaniin warra akkanaa kana marfuu halqalam jechuun hin beeytanii afaan arabaati marfuu halqalam jechuun maachuu beeytanii afaan arabaati ummata diliin qabne hiwwaa minim waa takka hin beeyne waa takka kan beeyne kaayyaa fuudhee hunduu ana aabbadha jedhee ka dhufee ajaje waan harkaa qabutti kennu ummata miskiina akkanaa kana warri qawwee qabu ka bosona jiru ka aangora jirullee dararaa jiru ayaatazinin dhugaan ummata kanaa wallaahi dhiini ummata kanaa galaana ta'e isin nyaata ummata miskiina kana dhiisa ummata miskiina kana dhiisa filis ummati waa takka hin beeku anamma fakkeenyaaf akka naannootitti dhalataa ardiiti ollaa mana keenna kiristaana jira wallaahi abbaan kiyya sheeka imaama gandaati ollaan keenna kiristaana nuti yeroo ayyaana isaanii achi deemnee wanno kana nyaanna mindino mibalo qixxeemo mindino happii takka jira ta elee faraat irratti tolcha maqaan na jala badee amma dullumaa wajji daabboo miti happii wayitu jira ta yeroo masqalaa godhan ta yeroo sanuuyyuu gizee wanno aga cabduu sii kennan bittillee cabduu sii kennuun dhoongara milikkataaf cabduu isii sii kennuun hin ta'u akkasitti irraa baasanii kiisii keessa kaayattee guyyaa bakka horii eenyutti qaccee kana madaabara warra jala hannee foonee dhukaataa oolleen bittillee san bakka horii eenyutti dhadhaa fi waan garaagaraatiin sii tolchanii akkasiin nyaata ani ka abbaan kiyya sheekaa jechuun halkan hooyyee deemna mana islaamaa mana kiristaanaa mana hunda dhaye birrii walitti guurannee diriin addaan qoodamne dhumarra gaafa masqala gubaa addaan qoodamne ummanni keenna ka isin amma akka waan amantii tokko jibbuu amantii tokko qofa qabuu godhatan kun sargii yoo warra ollaasan kiristaanni fuudhe islaama ollaasanillee waamet akkaataa baay'ina isaaniitiin yoo kiristaanni irra baay'ee ta'e sangaa qalatti ka islaamaa kana hoolaa bite yoo baay'inni walqixa ta'e lamaanuu garagaratti bitanii kiristaanillee asii qalate islaamillee asii qalate nama waxii godhuu beeku foon ciruu beeku hunduu itti maddabatee jechuudha daanyaa kushiinaan jiru biyya keessan daanyaa kushiinaan jiru beerri wannoon tun hin jiru ta mindinoo mitibbaalo gursumeettiin faa nyaata gursumeettiin faa sirritti nyaatti bakka sargiititti gursee tana warri kushiinaa keessaa nyaata jiru sirritti tiqicha yellam naannoo keessan hin jiru maal isin oromoo miti sinigalee miti ka islaamallee nama godhate ka kiristaallee nama godhate akkasitti hunduu wal biratti sargii nama tokko dhaqan already sargiin ka nama tokkooti gorra'uu qofaatu addaan isaan baasa kun immootu sobaa miti dhugaati arsii keessa islaama jira kiristaana jira waaqeffata jira pheenxe jira ortodoksii jira hunduu jira hundi isaa jira hunduu wal jaalata cikki isin beeytan kana quban qabu ummata gizee hojii wal gargaaru gizee sargii wal dhufu du'aa fi gadda adda gammachuu fi gadda adda qoodatu kana akka waan achi keessatti amantii takkittiin qofa jirtu no akkasii miti yeroo beete kiristaana ijaaran ka islaamaa birrii kenna gootota waraanni bilisummaa oromoo waboon zoonii bahaa godina harargee ta'aanaa gumbii bordodde magaalaa kinteerii cabsee seenuudhaan kaambii diinaa barbadeessee kun waajjira impaayerrii uummataan ittisaam hunda barbadeessee jira kun motora yaadataa juneetii uummataan akka saamamu gumaacha godhe hunda ibiddatti qaabsiisee injifannoo galmeessee. amma yaada keessa hundi keessa koomatti jala barreessaa amma isaa kun gootaamo dhugumatti waraana adda bilisummaa oromooti jirri kun si galee
waraanni adda bilisummaa Oromoo kan jalqabaa bara jaarraa abbaa gadaa bara Elamoo Qilxuu gama gaafa Nadhii Gammadaa sana ture. Keessan kun ammoo waraana moo adda bilisummaa Oromoo jee Oromoo irra qabsaa'u jechuudha. Qawween keessan Oromoo malee hin dha'u. Qawween keessan dhalaa Oromoo malee hin dha'u. Qawween keessan haadhotii teessan malee hin dha'u. Meeshaan keessan shamarran Oromoo malee hin gudeedu. Meeshaan keessan haadha teessan malee hin gudeedu. Wallaggattis akkas biyyoota fedhetti amma aarsaan kun Harargee keessatti aanaa Bordodde Harargee lixaa keessatti wanni kun gartee waan gartee mootummaan uummata Oromoo godhe asii bobeessaa jirra. Mootora yaadataa Yuneesii uummata saamichaaf gumaachee asii gubu jirra jee. Yaadataa Yuneesii jalqaba hawaasa gargaara malee mootora hawaasaan gargaara malee hawaasa Oromootiin gubuudha barbadeessuuf hin kennine tokko hubadhu asirratti. Amma isin qabsaa'ota moo maali hiikni keessan na dhibe? Gaafa qawween ati gaafa qabsooytee wanni qabsoonatti biyyaa baate Oromoo gudeeduuf baate moo qabeenyi Oromoo gudeeduuf baate? Wanni keessan kun waan akka malee yaaddoo namatti illee ta'u. Qawween keessan wal malee dha'u. Qawween keessanii hurubboo takka dha'u bara hurubboo lafa Amaaraa keessaa dhufte yookaan fannoo keessaa hurubboon takka mana baatee naannoo Oromiyaa seente qawween tan sodaa hurubboo san dhooytu. Hurubboo gartee naannoo Amaaraa keessaa qatee naannoo Oromiyaa gaseente kuni hin dhooytu jechuudha. Ni sodaatan Amaaraa keessaa dhufteettani gimaatam sharmuuta uummata waliin nyaatu. Na'alatullah aleek shufeerrotii barana gartee qaama mootummaa hidhachiisee quba qabaa tumee jettanii iyyaa baane suni isa mootummaadhaa miti uummata kanaa shufeerrotii san fixaa jira. Namni aarsaa lubbuu sanii godhee uummata san dhamasiise uummata shanee jee waraana adda bilisummaa Oromoo ta'ee ganda keessa yaa qabeenya namaa saamu waan kana jechuudha. Warri waan kana deeggartan dhugaa rabbii. Akhiratti uummata kana rumaantanaa jibbe dhuga feetaniimi uummata abaa'oo jaankanaa uummata jibbeen. Waraana adda bilisummaa Oromoo da'oo godhattanii maqaa Oromootiin gartee biyya saamtanii biyyan fitina. Wallaaltota deemaa galaa namni akka keessanitti yeega qabsooyte biyyaa qabsooytan bilisummaa Oromootiif qabsooytan deemaa bosona galaa diinii keessan naannoorraa daangaa qoladhaa. Gimaatam. Maali boonti akka bocolaa ganda keessaa haatee dhalaa gudeetti na'alatullah aleeka maali boonni kana yaatee shamarran gudeetti qabeenya hirmaa saamtu shufeerrotiif itti halkan yaatee hattuu salaali. Yaa nafaala beekoo miidhaa sirra ga'e. Yaa nafaala beekoo miidhaa sirra ga'e. Hin beeku ummata miskiina abiyyiin hin beeyne marroo hin beeyne jawariin hin beeyne waan tokko hin beeyne wanni qawwee harkaa qabna jettanii manatti dhayxanii mana irratti gubdaniif hin jiru jechuudha. Please yoo rabbii isin uume sodaattan rabbi hunda keessanii ol humna qaba jechuudha. Hunda keessanii ol humna qaba. Yoo rabbii isin uume sodaattan silaa amma qawwee qabda jettaniitiin ummata fixuu dhiisaa. Ummanni nagaya barbaada. Ummata kana nagaya kenna. Ummanni siyaasa irraa bilisa. Kan biyya bulchuullee uummata kanarraa gibira guuratti. Kan biyya bulchuuf deemtullee uummata kana bulchuuf deemta. Yoo uummata lafarraa fixxe, uummata miskiina kana yoo lafarraa fixxe, eenyuun bulchita, eenyuun bulchuuf deemta. Uf gaafadhaa. Humna qabdanii, wal loluu barbaaddanii, Saharaa keessatti walii bayaa waltumaa uummata miskiina kana nu dhiisaa please. Please uummata miskiina kana dhiisaa. Keessattuu wanni arsii bahaatiif arsii lixaa irratti deemaa jiru gochi fokkataan duguggaa sanyii kan nurraa dhaabbachuu qabaa jechuudha. Arsii keessa ummata amantii hundaatu jira. Waaqeffata jira, pheenxee jira, kiristaana jira, muslima jira. Ummanni ummata wal danda'ee yoo beeta kiristaana ijaaran muslimni gargaaree yoo masjiida ijaaran kiristaanni gargaaree waliin jiraataa ture. Ummata sargii yeroo cidhaa jechuudha. Ollaa kiristaanaa jiraate muslimni waamee hoolaa tokko walii bitee walii akka kiristaanallee akka islaamallee sargii wal waamee garagaratti qalateetiniin wajjin nyaatu wal ollatti nyaatu. Ummata yeroo ayyaana waggaa yeroo faasigaa hoyya deemaa turre. Ana magaa biyya jiru ollaa kenna islaamaa kiristaanni jira. Yeroo daamara hoyya deemna hoyya jenna mee birrii nu kenna jenne gandara deemneetiin birrii guuranneetiin hoolaa faa bitan
uffata fa'aa ittiin bitan ma bittillee jedhaniitiin warri ollaa kenna kiristaanaa nuu kennee madaabaraa cirree qaccee dhukaafna daamaraa gurguran hin gumna isin galee miti ummata akkanaa kana akka waan ummanni arsii amantii wal jibbu gosa wal jibbu fakkeessanii alagaa olola irratti dokumentari hojjechiisaa jiran jechuudha. No wanni akkasii jiru ummanni kenna ummata waggaa jaarraa dhibbaa ol wal danda'ee waliin jiraataa jiru ummata rakkoo amantii hin qabne ummata rakkoo gosummaa hin qabne ummata rakkoo siyaasa hin qabne yoo deeggaraa mootummallee taate yoo qaama mootummallee taate warroonni gurguddaan kaadiree gurguddaan baay'inaan warra arra shirri siyaasaa irratti taphatamaa jiru kana jechuudha. Akka waan arsii keessa deeggaraa mootummaa hin jirre miseensi paartii badhaadhinaa hin jirretti arsii diinummaa farrajjanii jibbaa nama tokko irraa qabdanii waan nama tokko isin deeggaru ummata kana fixina.